singaafachuu barbaade innis waa'ee sagadaa irratti sagada waaqummaa barsiisota gara garaarraa on hordofu wal fakkaatu gaafii keessatti innis sagada waaqummaa yoo jedhan saganni waaqummaa guyyaa kamuyyuu hin dhiifamu waggaadhaa ga waggaatti sanbataa haga sanbataatti sagadamaa innis immoo kan sagadamu qaama muruudhaan addaan lafa tuquudhaan sagadamaa jedhee tan baradhe jalqaba irratti immoo iddoo tokko tokkotti immoo guyyaa sanbata lamaanii fi guyyoota ayyaana Mikaa'el Maariyaamii fi Baalolii kan guyyaa shanan kana sagiidinni jedhamu mataadhaan gadi tuqamee sagadamu kun hin sagadamu jedhan. Gaafii kanatti uume silaas saganni waaqummaa mataadhaan lafa tuqamee sagadama. Guyyaa hundaa hin sagadama. Akkam godhama kan jedhu gaafii natti uume. Mataadhaan lafa tuquu dhiisnee jilba bichaadhaan sagannamoo guyyaa san hin beekamne isin lamaan nyaa'uun akkam godhama. Akkam ooltan nagaa oltanii fayyaadha nagaan oola galata waaqa. Hunduma keenya fuuna keenya waaqa nuuf haa baay'atu na birallee hundumtuu gaariidha. Tola ishee guddaa galatoomaa isiniin jedha. Laaleen banna isa YouTube keessan jala seenitan irraan taratee moo jalaalitan nabe kan sagada maalikum maal jecha sagannattee mi'eewwan kan gaafate tokko bichaan argadhe. Hundumaafuu ishee guddaa galatoomaa waaqee sagalee jireenyaa sinaa dhageessisu siniin jedhan laala. Kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkoon ni amannaa. Ameen. Maqaa Abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkoon ni amannaa. Ameen. Maqaa Abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkoon ni amannaa. Ameen. Kabajamootaa fi jaallatamoota maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan Waaqayyoo isiniin kan jaalatu hordoftoonni chaanaalii keenyaa hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii akkamiin turtanii. Guyyaa har'aatiin kan nu ga'e galanni ulfina teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti guyyaa har'aa kana gaaffii miseensa hordoftoota chaanaalii keenya keessaa tokko kan taate obboleettiin keessan gaafatte keessumaati jalqaba irratti akkuma dhageessan saganni waaqummaa yeroo sagadamu keessumaa walirraa citamoo walirraa hin citu. Ayyaanota dhorkaa yookiin immoo Gizit Ba'aal warri jedhaman kun hin sagadamumoo hin sagadamanii. Saganni guyyaa ayyaanota dhorkaa kun sagadamu akkamitti sagadama warra kaanirraa garaagartummaa qaba yaada jedhu obboleettiin keessan kaastee jirti jechaadha. Hunda dursa gosoota sagadaa ilaaluun barbaachisaadha guyyaa sagadamuu fi haala sagada isaa dubbachuun dura jechaadha. Inni jalqabaan egaa sagadoota gosoota meeqatu jiru jedha. Inni jalqabaan yaamlikoo sigdat yookiin immoo sagada waaqummaadhaaf sagadamu isa jedhudha. Sagada waaqummaa gaafa jedhamu bifa kamiin raawwatama dhumarra kan laallu ta'a jechaadha. Innis egaa sagada waaqummaa yaamlikoo sigdat kan jedhamu kun yommuu sagadamutti yeroo sagadamutti gubbaadhaa gara gadiitti bakka qulqulluu irratti macaafa qulqulluu fannoo yookiin macaafota qulqullootaa kaa'uun dirqama ta'a jedha. Lafa sagada keenyaa bakka sagada keenyaa iddoo itti sagannu sanatti macaafa qulqulluu suura qulqullootaa fannoon fannifamuu kaa'amuu qabaa jedha. Inni biraan immoo sagada waaqummaas yommuu sagannu sagada gaabbis yommuu sagannu tokko fuula keenya
gara mana kiristaanaatti garagalchinee saganna. Naannaa keenya dhiyootti manni kiristaanaa hin jiru yoo ta'e immoo yeroo hundumaa kadhannaan kan ta'u gara bahaatti, sagannis kan sagannu lixaa gara bahaatti saganna jechaadha. Fakkeenyaaf ijoolleen biyyoota garaagaraa jiran godaansaatiin biyyoota garaagaraa jiran akkamitti sagadu jennee gaafa ilaallu koompaasii fayyadamanii baha lixa kaaba kibba kan jedhu sana north east west east kan jedhu kana adda baasanii sagaduun dirqama ta'a. Warreen kallattii aduun baateef giddugaleessa Awurooppaa biyya tokko tokko jiran koompaasii bilbila isaanii irratti fayyadamanii kallattii bahaa lixaa adda baasanii sagaduu akka qaban dirqama ta'a jechaadha. Kanaaf egaa lafa sagada keenyaa iddoo qulqulluu bakka suurri qulqullootaa jiru, fannoon bakka jiru, bakka fannoon jiru suurri qulqullootaa jiru iddoo qulqulluu aafanni bakka jiru minxaafii kan jedhu bakka jirutti sagannaa jechaadha. Yemmuu qopheessinu immoo bakka kana ija keenya ol kaasnee gara samii ilaaluudhaan Waaqayyo isa fannoo irra oole, Waaqayyo isa fannifame yaadachuudhaan akka sagannuuf fannoon fuuldura keenya macaafa qulqulluu keessa dubbii sagalee Waaqayyoo jiru suura qulqullootaa immoo raajiiwwan raawwataman sana yaadachuudhaan sagaduun dirqama keenya ta'a jechaadha. Innis immoo yeroo sagannu adda keenya fannoo yookiin macaafa qulqulluu tuqsisuun dirqama ta'a jechaadha. Kanaaf egaa sagada waaqummaa yemmuu sagannu maal jechaa saganna kana beekuun barbaachisaadha. Sagada waaqummaa gaafa sagannu abbaaf nan sagada, ilmaaf nan sagada, hafuura qulqulluutiif nan sagada, galanni haa ta'u abbaadhaaf, galanni haa ta'u ilmaatiif, galanni haa ta'u hafuura qulqulluutiif, eebba kan nuu kenne, humna kan nuuf baay'ise, yeroo kanaan kan nu qaqqabsiise, arjummaa isaatiin karaa keenya kan nu gaggeesse, sa'aatii kanaatiin kan nu eege, ifa humnaatiin kan nu gaggeesse, siif kabajni haa ta'u. Halleluuyaa abbaadhaaf, halleluuyaa ilmaatiif, halleluuyaa hafuura qulqulluutiif, qulqulluu Waaqayyoo, qulqulluu jiraataa, qulqulluu bara baraa, qulqulluu Elshaadaay, qulqulluu Adoonaay, qulqulluu Yaawwee, qulqulluu Tsabaa'oot, qulqulluu Iyyasuus, qulqulluu Kiristoos, qulqulluu Amaanu'eel, ilma dubroo Maariyaam kabajni haa ta'u jechaa sagada waaqummaa yeroo sagannu ni saganna. Kana qalbii keenyatti deddeebine barachuuf hubuu qabna. Gosoonni sagadaa inni lammaffaan immoo የጸጋ ስግደት isa jedhamudha. Kan kennaa sagadaa keessumaatti saganni kun yeroo hundumaa kan dhiyaatu የጸጋ ስግደት yookiin immoo sagada kennaa kan sagannu giiftii keenya qulqulleetti dubroo Maaramiidhaaf. Innis macaafa qulqulluu irratti akkuma jiru ergamaa qulqulluu Gabreelii kennaan kan guutamte gammadi akkuma isheedhaan jedhe nuutis akkuma kana immoo jechaa haadha keenya qulqulleetti dubroo Maaramiitiif sagada kennaatiin ni saganna. Saganni kunis sagada dubroo Maaramiidhaaf kabajamu yommuu sagannu dubroo Maaramiif kabajni galanni isheedhaaf ni ta'a jechaa al 21 saganna jechaadha agartanii. Dubroo Maaramiitiif kabajni saganni ni ta'a jechaa al 21 ni saganna jechaadha. Yeroo baay'ee banta Maariyaam maalanna Kiristoos jechaa banta Maariyaam maalanna Kiristoos jechaa sin saganna jechaadha. Inni sadaffaa gosoota sagadaa keessaati sagada gaabbii yeroo sagannu immoo akkam jechaa saganna kan jedhuudhaaf kiraaraayisoo Kiristoos, kiraaraayisoo Iyyasuus, kiraaraayisoo Amaanu'eel, kiraaraayisoo Kiristoos, yaa Kiristoos nu maari, yaa Kiristoos Waaqayyo nu maari, yaa Gooftaa qoricha addunyaa nu maari, yaa Gooftaa haadha kee dubroo Maaramiit jedhii nu maari jechaa hin saganna jechaadha. Inni arfaffaa
የክብር ስግደት ጀደማ ሰገዳ ከበጃ ኩንሞ ቁልቁሎታፍ ኤርገሞታፍ ቶሎታቲፍ ወሬገምቶታፍ የሙ ሰገኑ ፈኬኛቲፍ kan qiddu qulqulluu Mikaa'eli yeroo sagannu kan qiddu qulqulluu Gabri'eelis yeroo sagannu akkana jecha ni saganna jechaadha. Innis egaa qulqulluu Mikaa'eliitiif nan sagada qulqulluu Gabri'eeliitiif nan sagada jenneetu saganna jechaadha. Sagada kabajaa. Innis immoo yaa qulqulluu Gabri'eel yaa qulqulluu Mikaa'el jecha sagada kabajaa ni sagadna. Inni dhumaa yoo guyyaa ayyaanotaa ta'e immoo fakkeenyaatiif 12 19 fi 21 immoo isaan kun gizit ba'aalii jedhamu. Guyyaa gizit ba'aalii 12 21 29 sanbataaf qidaamee fi guyyaa taabotoonni ba'an yeroo taabonni waaqayyoo ba'u waggaan ayyaana kabajamu hin sagannu. Gizit ba'aalii warri jedhaman kun guyyaa kana sagada akka sagannu akka jilbeenfannee waaqayyoof buusnee kaanee al 14 21 41 64 akka sagannu niif ni eeyyamamuu jechaadha. Kanaaf egaa dhaabannee guyyaa ayyaanota gizitii kana immoo maal jennaa? Abbaaf galanni haa ta'u, ilmaaf galanni haa ta'u, hafuura qulqulluutiif galanni haa ta'u. Qulqulluu waaqayyoo, qulqulluu humna qabeessa, qulqulluu jiraataa, qulqulluu yeroo sana jechaa ni sagannaa jedha. Amma gara ka'umsa obboleettiin keenya yaada kaateetti gaafa dhufnu guyyaa ayyaanota gizitii, guyyaa ayyaanota waggaan kabajaman sagada waaqummaa hin sagannamoo hin sagannuudha ka'umsisaa. Egaa akkuma beekamu guyyaa ayyaanotaa haalli sagada keenyaa akka yeroo kaanii jilbaan lafa tuqnee addaan lafa tuqnee al 21 al 7 al 14 al 64 al 41 kumna too hin ta'in tokkoffaan jilbeeffannee bakkuma dhaabannutti immoo gadi jecha abbaaf galanni haa ta'u, ilmaaf galanni haa ta'u, mataaf na jecha ni saganna jecha. Sagada waaqummaa guyyaa ayyaanota dhorkaa adda kan godhu warra kaanirraati. Guyyaa ayyaanota dhorkaa akkuma beekamu sagadoota gosa 3 keessaati. Inni jalqabaa kan waliin laalle sagada kabajaa, sagada gaabbii kan kennaa fi isaan kun sadan guyyaa ayyaanota dhorkaa hin sagadamani. Guyyaa ayyaanota dhorkaa immoo guyyaa ayyaanota dhorkaa kan hin taane keessuma sagada waaqummaa kana keessatti jilbeenfannee saganna. Kunuu sagada jedhama. Jilbeenfannee akka sagannu hin dhorkamnu. Inni biraan dhaabannee mataa keenyaan akka gajjennu hin dhorkamnu. Sagadi dhorkame garuu maalidha? Sagada addaan lafa tuqnee jilbaan lafa tuqnee sagannutu dhorkame jechaadha. Kanaan bifa kanaatiin sagada waaqummaa yeroo sagannu maal jechaa sagannaa? Sagada kennaa, sagada gaabbii fi sagada kabajaa yeroo sagannu akkamitti kabajnaa fi adda kan godhu sagada waaqummaa yeroo hundumaa jilbeenfannee yeroo hundumaa dhaabannees gajjechaa jilbeenfannees kadhachuu waan dandeenyuudhaaf garaagarummaan isaa isa kanadha. Yaada ka'eef gaaffiin ka'eef deebiin gabaabaa kanadha. Yaadni akkasii gaaffiin akkasii warreen isinitti gaafachuu barbaaddan chaanaalii kana sabiskiraayibii gootanii yaada qabdan gaaffii qabdan nu gaafachuu dandeessu. Waan barachuu barbaadaniif waan isinii waraabuu barbaadnu yoo barbaaddan gara keenyatti ergitanii isin barsiisuu dandeenya, isin gorsuu dandeenya. Chaanaalii kana sheerii sabiskiraayibii laayik godhaati barnoota hafuuraa mana kiristaanaa keenya irraati argachuu dandeessu. Kan nu barsiise kan nu gorse waaqa abboolii keenyaaf galanni haa ta'u, waaqayyoof galanni haa ta'u.